galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo kanakka keetii eessatti argatu jenneetu walii wajjiniin Waaqayyoon waaqeffannaa dhugaadha. Kan akka Waaqayyootu galanni gooftaadhaaf haa ta'u.
Yesuusin. Lakkoofsa ja'a. Akkasitti Abrahaam qoraan qalbii ittiin gomu Yisihaaq ilma isaa baachisee ofii isaatiin immoo ibiddaaf haaduu harkatti baatee lammanuus walii wajjin hin adeeman. Takka erga adeemanii Yisihaaq Abrahaam abbaa isaatiin abbaye jedhee innis maal jette ilma koo jedhee Yisihaaq ibiddiif qoraannoo kunooti qalbii gubamu sanaaf immoo hoolaan meerree jedhee Abrahaam deebisee Waaqayyo ofii isaatii qalma gubamuuf hoolaa in erga yaa ilma koo jedhee isaan lammanuus walii wajjin hin adeeman. Ameen. Kadhanna Waaqayyo. Waaqayyo anaaf maal qaba? Waaqayyo sagalee anaaf maal qaba? Dhugaatti Waaqayyo anaan natti dubbata. Dhugaatti Waaqayyo rakkoo koo hin argaa. Maal natti dubbata Waaqayyo yaada. Yaa Waaqayyo si kadhannaa galanis si fayyadamu. Ameen. Waaqayyo gooftaa maqaan kee ulfaatu. Gaggeessitee maqaan kee ulfaatu. Baroottan dabarsite maqaan kee ulfaatu. Jiraachifte maqaan kee ulfaatu. Guyyaa biraan nuuf laatte maqaan kee ulfaatu. Walii keenyaaf nuuf laatte garaan galanni si fayyadamu. Ulfinniif guddinni teessoo kee naanna'u. Galanni si fayyadamu. Galanni si fayyadamu. Yeroo kana yaa Waaqoo si kadhata. Eebula qabna yaa Waaqayyo. Beela qabna yaa Waaqayyo. Gaaffii qabna yaa Waaqayyo. Hir'uutu jira yaa Waaqayyo. Kadhannaa deebiin argannetu jira yaa Waaqayyo. Guduunfaa hin qabnetu jira yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana yaa Waaqayyo gara keenya ilaali. Iji Waaqayyo gara warra qajeelotaa ilaala. Warri isaas gara kadhannaa isaaniif jedhamee qaxaafamee jiru. Ammoo yaa Waaqayyo qalbii keenya dirannee mudaa malee si fuuldura dhaabbannee jirra. Yeroo kana yaa Waaqayyo nutti dubbachuun jaalala kee ta'u. Ameen. Nutti dubbadhu. Ameen. Nutti dubbadhu. Ameen. Nutti dubbadhu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin olaanuu Waaqa duratti habana. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo ergamoonni kee dhufanii lafa dhibee keenyaa qabatan. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee yaa Waaqayyo dhibee keenya haa qabatu. Ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa dhiboo guutuu beekta. Dhibee namaatti nama fayyisuu hin dandeessu. Ija namaa banuutti beekta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin iji keenya haa banamu. Gooftaa lammii keenya si ilaalle gara lammii keenyaaf galu. Yaada garaa keenyaa si ilaalle yaada garaa keenyaaf galu. Gooftaa sagalee ajantu dubbatti fakkeeffannee jiraachuu dandeenyu nu gargaara. Nadhaa gabacha kee gargaara. Haa Kiristoos Yesuusin. Ameen. Uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 6-8 dubbisee iddoon amma dubbise kun waa'ee Abrahaam isinitti lallabuuf otoo hin taane waa'ee Waaqayyoo isinitti lallabuudha. Waa'ee Waaqayyoo keessaa immoo Waaqayyo haala akkamii keessatti namni Waaqayyoon yaadata laata kan jedhudha. Yeroo baay'ee jireenya namaa keessatti namni gosa adda addaatu jira. Namni tokko tokko gaafa guutuuf Waaqayyoon jaallata. Gaafa wanta hunduu qajeeluuf Waaqayyoon jaallata. Gaafa wanta hunduu yaa'u Waaqayyoon barbaada. Namni akkasii gaafa inni yaada jalaa irratu Waaqayyoon balaaleffata. Namni gosa tokko immoo kadhaa jira. Gaafa guuteef Waaqayyoon hin beeku. Gaafa quufee Waaqayyoon hin yaadatu. Gaafa argatu Waaqayyoon hin yaadatu. Gaafa rakkatu garuu Waaqayyoon hin barbaadatu. Iddoon amma dubbifne kuni namni Abrahaam jedhamu tokko abbaa amantii jedhamee kan macaafni qulqulluun dhugaa ba'eef sagaleen Waaqayyoo dhugaa ba'eef yeroo dhiphina isaati. Yeroo itti firri isaa hubachuu hin dandeenye. Yeroo itti maatii isaa hubachuu hin dandeenye. Yeroo itti haati manaa isaa hubachuu hin dandeenye. Yeroo mandarri isaa hubachuu hin dandeenye. Yeroo ilmi isaa rakkoo isaa hubachuu hin dandeenye. Isa malee eenyuyyuu yeroo itti rakkoo isaa hubachuu hin dandeenye. Haala akkasii keessa yeroo ni jirudha.
Sanduratti yoo ilaalle Abrahaami nama Saaraa dhossee mana ba'e lafa dha'e kana. Inni lammataa immoo garboolii lama fudhatee duukaa ba'e. Garboolii isaa siitu jalqabumaa kana dubbistanii yeroo inni itti of biraa deebisee maaliif Saaraa dhossee ba'e haati manaan isaa rakkoonni keessa jiru isaaf hubatu. Garboolii sana biraa deebise maaliif asuma dhaabbannaa na eegaa isaan darbee sokke maaliif isaaf hubatu. Inni immoo eessa dhaqaa jira? Sagalee Waaqayyoo dhaga'ee deemaa jira. Bilaan inni deemaa jira. Sagalee Waaqayyoo dhufe namaa turbe. Abrahaam, Abrahaam, Abrahaam kan jedhu. Abrahaam, Abrahaam kayu jennaan gooftaa koo asan jira jennaan kay gaara Mooriyaa tollaa ba'e. Oo inni kun salphaa dha Abrahaam gaara Mooriyaa tollaa gooftaa koo adeemuu danda'a inni itti beeku waan ta'e. Rakkoon isaa lammattaati. Isiyaaqiinis fuudhii ka'e. Nah, jadi wakil sendiri siapa itu sudah kau salbat, saya sudah kan. Acik kabar tu malu dah beta, jadi siapa itu ini nafkal tarsa kau terus. Nah, mereka tu lah, ergan kau sendiri dah mereka menjadi kuda tadi. Kau aku sendiri dekau ergan sendiri, kau aku berapa kali. Abraham kasih kita tu dokan. Malifi, Waaqayyo sanyiin kee akka cirrachaa shawaa keessaa baay'ata akka urjii waaqarraa baay'ata jedhee karaa isaatiin Isiyaaqiin yeroo dhumaatti kan jedhu mucaa dhabaan amma deebi'ee naaqalii gaafa jedhu kun bitaatti galuu danda'a ture. Amma Abrahaam maal ta'a beektu silumayyuu umurii isaa guutuu mucaa eeggatu fute. Amma immoo tokkitti abdii isaa kan inni qabu kan inni ija irra kaawwate tokkicha ilma isaa immoo dabarsee akka inni qaluuf immoo Waaqayyo isa taasisa. Amma dhuguma Abrahaam Saaraan kana hubattiifi hin hubattu. Garbooliin sun hubatani. Nama mandabaa isaaf hin hubatu. Mucaan isaa Isiyaaqillee isaaf hubachuu hin danda'u. Yeroo kana keessatti yeroo muddamaa ture Abrahaamiif. Yeroo muddamaa kana keessatti ilma isaatiin akkas jedhe. Keessumaan akka akkasitti dhiphatee hojjetu. Mucaa isaa qaluuf humna deemaa jiru. Mucaan qalmaaf adeemu. Biyya Adaam yoo ta'u qabda mucaan keessan gaafa seetuu fi iddoo kuftee dandisee xinnoo dammamaa hamamis dhukkuma. Nama dhukkuma. Nama dhukkuma. Ana halluu kee cabsoo nama gaafa ichi sagalee isaa iyyee gaafa. Inni immoo mucaa isaa qaluu dhaqaa jira. Mucaan qalmaaf adeemaa jiru kun immoo wanta garaa nama nyaatu dubbatu. Abbaa nyaanni ilma koo maal nyaanni qoraan baafnee jirra. Halluu ittiin qallu baafnee jirra. Abidda baafnee jirra. Hoolaan qalama kun meerree. Anayyuu mucaa koo biraana galeera. Anayyuu bitaanatti galeera jennee. Haleluuyaa. Maaliif Abrahaam Waaqayyotti laphee isaa kenna. Abrahaam Waaqayyoof laphee isaa kenna. Yaada garaa isaa obboleessi keessa jedhu yaada garaa isaa Waaqayyoof Abrahaam laatee waan ta'eef utuma gad deebi'aa jiru amma Abrahaam ol ka'aa jiru. Steepii sanarratti Abrahaam achuma adeemaa jira otoo hin taane yeroo inni gadi bu'aa jiru. Guddachaa jira otoo hin taane yeroo inni gadi bu'aa jiru. Ol ka'aa jira otoo hin taane yeroo inni itti gadi bu'aa jiru. Sila nama hin qabu ture, nama argate, mucaa hin qabu ture. Eegee dhabe, abdii kutate, Ismaa'eelin argate. Hiikoo isa miti ani nan jedhe sagaleen koo hin raawwata ilma kee keessaa Abrahaam jedhu Isiyaaq ganame abdii argate. Amma immoo abdiin arga san jalaa fudhamaa jira gadi bu'aa jira. Abrahaam waan tokko beektu. Waaqayyo biraa haa ta'u malee waan hundumtuu gaarummaadhaaf. Ameen. Waaqayyo biraa haa ta'u malee Waaqayyo biraa haa ta'u malee Waaqayyo abbaa naaf haa ta'u malee ani Waaqayyoof ilma ta'inna malee wanti hundumtuu gaarummaadhaaf. Ameen. Kana beeka ture. Kanaaf Waaqayyo hoolaa qalmaa hin qopheessa. Ameen. Mata duree lallaba kootii Waaqayyo waan si barbaachisu siif hin kennu. Waaqayyo waan si barbaachisu siif hin guutu. Waaqayyo waan si barbaachisu siif kenna. Guutuu godhee siif kenna. Waaqayyo waan si barbaachisu siif hin guutu. Mee nama tokko yeroo waan si barbaachisu Waaqayyo waan kee siif guutadhaani. Yes. Walitti miidhaa kotti fuuldura sila bal'inaan jireenya irratti booddee dhuftee akka warra qabannaa gaafa gadi sila qabatamu qo'atta bakka dhufaatu akka humna
Kunora jiru kita. Amma gawali jala Waaqayyo waan barbaachisu jechuudha. Amen. Amen. Waaqayyo gargaarsa hin barbaadu. Waaqayyo harka isa qabu hin barbaadu. Laphee kennu waati kenniin malee Waaqayyo isteeppii afi turturraa isteeppii lammaatti dabarsuun isaaf badaati. Maaliif amalli Waaqayyo kanan beeku iddoo gadi fagoo keessa dhoqqee keessaa fuudhee iddoo gaarii nama dhaabu Waaqa danda'udha waan ta'eef. Ameen. Waaqayyo kosii keessaa fuudheetu iddoo gaarii nama dhaabuu danda'a. Jaawa isaan beeksisa dura boqonnaa nama lakkoofsa irra maal jedhama? Inni hiyyeessota awwaala keessaa hin kaasa. Warra dadhaboos tuullaa kosii keessaa hin kaasa. Gurguddoota wajjin isaan hin teessisa. Teessoo ulfinaas akka isaan dhaalaniif hin godha. Utuboonni lafaa kan Waaqayyooti. Inni utuboota sana irraa baay'ee lafa hin kaa'a. Amala Waaqayyoo keessaa inni tokko Waaqayyo ati garaa kee isaaf kenni malee ati Waaqayyoof yaada garaa kee kenni malee qabeenyaa keetu si murteessa miti ol ka'uudhaaf. Beekumsa kee si murteessa miti ol ka'uudhaaf. Sappoortii namni siif kennu si murteessa miti ol ka'uudhaaf. Barumsa kee si murteessa miti ol ka'uudhaaf. Kan si murteessu irree Waaqayyooti. Harki Waaqayyoo si wajjin ta'u. Waaqayyo iddoo hin taane keessaa kosii tuullaa kosii keessaa fuudhee iddoo ol ka'aa nama dhaaba jedheetu dhugaa baasaa. Har'a tarii jirtu laata? Har'a tarii as keessa jirtaa laata namni Waaqayyoon qabattee Waaqayyoon si eeggattee Waaqayyoon sitti dubbattee hir'uun kee achuma kan siin godhu siraachoo sagalee siin qaba. Waaqayyo waan barbaachisu siif guuta. Ameen. Waaqayyo waan barbaachisu hundaa siif kenna. Ameen. Ati garaa kee duwwaa Waaqayyoof kenna. Ameen. Filiphoosis boqonnaa afur lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Kakuu haaraa keessatti macaafa Filiphoosis barreeffame boqonnaa afur lakkoofsa 9 irratti maal jedha? Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti kan karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos Yesuus. Kanaaf Kiristoos Yesuus waa sadii jedhe bifa isaa gaafa ibsu waa sadii ibse. Ani karaadha, ani jireenya, ani dhugaadha. Eenyuyyuu karaa koo malee gara Abbaa dhaquu hin danda'u. Kiristoos karaa ta'uunsaa karaa Kiristoos Waaqa Abbaatti mirga abbummaa arganne. Ijoollee Abbaa eega taane Waaqayyo Abbaa eega turtee karaa Kiristoos Yesuus akka badhaadhummaa isaatiidha akka dandeettii keetti jedhu akka badhaadhummaa isaatiitti Waaqayyo waan si barbaachisu hundumaa siif hin guuta. Ameen. Namni kanatti amannaan yaaddoo qabaachuun irra hin jiraatu. Namni sagalee kana beeknaan yaaddoo qabaachuun irra hin jiraatu. Rakkoo laala namni yaaddoo irra hin jiraatu. Dhiphina laala namni yaaddoo irra hin jiraatu. Dhiphina yoo ta'e kan Abrahaam hin caalu ba'a. Tarii wanti yaaddesii hin guunne yoo ta'e kan Abrahaam hin caalu. Ati garuu garaa kee Waaqayyoof kennu. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus akka badhaadhummaa isaatiitti waan si barbaachisu hundumaa siif hin guuta. Ameen. Ameen. Waaqayyo dhoqqee keessa fuudhee iddoo ol kaa'aa nama dhaabuu danda'a jedha. Akka badhaadhummaa isaatti barbaachisu monuuf hin kenna jedha. Anaa onaan laanne meerree kan itti jiraachuu dandeessu. Anis gaaffii kana jaalladha. Irra deebi'a. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo waan hundumaa namaaf hin kenna. Dhoqqee sochootuu keessaa baasee iddoo ol kaa'aa nama kaa'a. Tuullaa kosii keessaa baasee iddoo gaararraa nama dhaaba jedha. Sabbataa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa lama lakkoofsa irraa dubbisanii irra deebi'aa jirti. Filiphos afur irratti immoo Waaqayyo waan si barbaachisu hunduma akka badhaadhummaa isaatiitti siif hin kenna jette. Maaliif hir'uun konaan guunnere? Maaliif gaaffiin konaan deebitere? Maaliif ani hundumaa Waaqayyootti konaan taanere jettee gaaffiin si keessaa ka'utu irra jiraata.
waan lamaan tokko dubbadhaa jira. Mee of ilaalu. Namni garaa isaa ta'u maal ta'a? Barus tokko irraa jedhu Roomee kudhan. Hawariyaa Phaawulos gara Roomaatti kan barreesse boqonnaa 10 namni garaa isaa ta'u maal ta'a? Mataa irratti rasii deebi'ee ture maal ta'anis. Namni garaa isaa ta'u maal ta'a? Itu kan antara menjadi bagian mana tu ada. Nak negara satu menikah jaya tak? Apa yang kita? Nak negara satu animal tak? Kajela tak? Afan saat itu bagaimana tak? Amma garis itu tidak. Afan saat itu bagaimana? Hemfaya. Kanafiga Waaqayyo mo gara warra qajeelotaa ilaalaa inni itti Waaqayyo gara warra qajeelotaa ilaala gurri Waaqayyo gara kadhannaa warra qajeelotaa ilaala. Ahaa amma waan tokko ni wal qajeelaan ta'an ilaanaan guyyaa guutuu soma sagadaa kadhachaa yoo kadhannaan jee dhaga'amu. Hin dhaga'amu. Kanaaf sagaleen Waaqayyo akka jedha duraan dursaati utuu waan tokko hin godhin duraan dursaati maal godhaa yaada keessan yaada garaa keessanii mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaddachuutti hidhaa irraanfatanii mee wangeela Maatewos boqonnaa 6 baafadhaa. Kristos Yesus itu kan Wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti yaaddoo lakkoofsa ni kennu lakkoofsa 33 Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 namoota yaaddoftan yoo jiraatan akkasiin yaaddofne kan dubbate Kristos Yesus namoota waa'ee fiicharii yaaddaan namoota waa'ee egeree yaaddaan namoota waa'ee borii yaaddaan bakka waa'ee borii ati yaaddofne kan dubbate Waaqayyo akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin duraan dursitanii yaada keessa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaddachuutti hidhaa. Maaloo isaan? Mootummaa Waaqayyooti maaloo isaan? Qajeelummaa isaa kan irraa duraan dursaatti yaada garaa keessanii mootummaa Waaqayyootti hidhaa kan jedhu dubbata yeroo baay'ee isheen sun hin irraanfatamti. Qajeelummaa isaa paakeejii waliin deema. Mootummaa Waaqayyoof qajeelummaan waliin deema. Ameen. Taaksii yaabbatee deemuun birrii kaffaluun wal lukaa deema. Amma isin keessaa eenyu kan namni liftiin haa kennuudha. Immoo kan liftiin jiraattu if you are made for living. Asitti na boosisin jedhee asitti asiin hafuusin jedha asitti na boosisin jedha. Isa booddee calluma dhiigaa fayyadee calluma itti laattaa. Yookaan booddee kottu deebii waan raanfattee ta'ee kaffaltii irraanfatan. Kaffaltiin Waaqayyoof kennamu qajeelummaadha. Ameen. Waaqayyo horii keetti dhimma hin qabu. Waaqayyo kadhannaa guyyaa dheeraatti dhimma hin qabu. Waaqayyo lallaba sa'aatii lama sadiitti dhimma hin qabu. Qajeelummaadhaan jiraannaan haala nayyaan tokko dhukkuba fayyisa. Qajeelummaadhaan jiraannaan yaa Waaqayyo si agartuuni waan baay'ee qaba. Kanaaf egaa maal jedhaa nan dubbisa. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 dubbisa. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaddachuutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Isin kana goonaanii kan barbaachisu hundumtuu siif hin kennama. Waa'ee borii fi hin yaadda'inaa. Guyyaan borii ofiisaatii iyyuu hin yaadda'u. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyicha hin ga'a. Namni qajeelummaa Waaqayyoo keessa hin jiraanne laphee isaa bituu hin danda'u. Namni laphee isaa hin binne haala irra isaa haala irra yaada isaa ka'a. Gaafa haalli mijaa'e deemtee Waaqayyoon galateeffata. Gaafa haalli hin mijoofne Waaqayyoon balaaleffata. Waaqayyoon hubannaa sana dhufa. Ameen. Kanaaf egaa qajeelummaa qabaadha. Qajeelummaa duwwaa. Qajeelummaa gaarummaa qabaadha. Nama sirkee jiru qajeelummaa gaarummaa qabaadha. Yes. Namni qajeelaa ta'e
gaarummaa qabaate haalli isin daangessu iddoo tokkotti akka jira Kiristoos Yesuus. Amma isinii namoota gaarii godhan duwwaa yoo jaallattanii warra biyya lafaarraa kamiin garaagarummaa qabduree isaaniif yoo warra isaaniif gaarii oole hin jaallatu jedhu dubbata. Kanaaf qajeelummaaf gaarummaa qabaachuun amala kiristaanaa keessaa number 1 kan barbaachisu. Choice, that's not a choice. Maaliif beektu qajeelummaaf gaarummaa namni qabu Waaqayyo wajjin firummaa isaatti guddaadha. Laphee isaa waan ta'eef yaada garaa isaa waan ta'eef macaafa fakkeenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 21 irraa akka jedhu boqonnaan isaas 21 lakkoofsaas 21 macaafa fakkeenyaa nan dubbisa akkas jedha. Namni qajeelummaaf gaarummaa duukaa bu'u jireenyaaf qajeelummaa ulfinas in argata. Maal duukaa nan bu'u? Namni horii duukaa bu'u, namni qabeenyaa duukaa bu'u, namni taayitaa duukaa bu'u, namni amma barbaacha siyaasa duukaa bu'u, namni qajeelummaaf gaarummaa duukaa bu'u maal argata? Jireenyaaf qajeelummaa ulfinas in argata. Ulfina argachuu barbaadda, badhaadhummaa barbaadda, gaarummaa barbaadda, qajeelummaaf gaarummaan sirraa ta'an bahe. Qajeelummaaf gaarummaa cimsii qabatu. Qajeelummaaf gaarummaatti dhama'e. Namni qajeelummaaf gaarummaatti dhama'u, namni qajeelummaaf gaarummaa qabaatu waan tokko iddoodhaa isa hin raasu. Firri jibbuu danda'a, maatii jibbuu danda'a, hawaasni jibbuu danda'a, haalli si gatuu danda'a. Jireenyi biyya lafaa bitaa sitti galuu danda'a. Abrahaamiin nama yoo ilaalle gaasila haalli isaatti yoo injeera haala gaarii keessa dhaabbatee itti kan akkas jedhe yeroo itti bitaa itti galeedha, yeroo itti dukkanaa'edha, yeroo abdii itti kutateedha, yeroo haadha manaa dhiisee dhokatee ba'eedha, yeroo garboota isaa biraa hambiseedha. Haa ta'u iyyuu malee hamma barbaade yoo ta'e Waaqayyo irraa addaan hin ba'u. Waan barbaade yoo ta'e hamma dhumaattanii maswaayitii kaffala malee hamma du'aattan aarsaa ta'a malee ofii kootii Waaqayyo irraa addaan hin ba'u. Wanta Waaqayyo irraa wadha haleluuyaa jechuudhaan kan ka'e tokkicha ilma isaa kan qabu, kan abdii irra kaa'ate, kan ija irra kaawwate, kan isa abdate, fiichariin isaa seenaan isaa isaan beekamanii kan yaade aarsaa dhiyeessuudhaan fuudhee gale. Nam tokko dhaqaa balbala nu ilaalaa ta'e kita kajian bisa berperan. Let me tell you this. Kajian garuman gara jireenyaatti nama geessa erga ta'e Waaqayyo nurraa kan inni barbaadu. Innis maal beektu? Qajeelummaaf gaarummaa qabaannaan akkaataan itti yaadnu, akkaataan itti deddeebinu, akkaataan itti hojjennu, hojiin keenya hundumtuu hojii qajeelaa ta'a. Haasaan keenya haasaa qajeelaa ta'a. Karoora keenya karoora qajeelaa ta'a. Kadhannaan keenya kadhannaa qajeelaa ta'a. Ergaan keenya erga qajeelaa ta'a. Jaalalli keenya jaalala qajeelaa ta'a. Wal dhaggeeffachuu keenya wal dhaggeeffachuu qajeelaa ta'a. Yoollee wal qeeqne qeequun namaa akka kiristaanaatti qeequmsa qajeelaa ta'a. Qeequmsa jechuun tichiiti jechuudha. Gaafa kana ta'u maal ta'a beektu? Waaqayyo wanta barbaachisu siif kenna duwwaa miti. Siif safara dha. Waaqayyo kiristaanotaan let me show you this. Waaqayyo jireenya kiristaanaa keessatti namni waan tokko shawwadama waan shawwadamu danda'u lafa namni Waaqayyo jiru jiraattee dhaabbatu jireenya gaarii jiraatta miti. Konfiraansii gaariitti hirmaattee dhaabbatu waan gaarii argatta miti. Konfiraansii dhaquun gaariidha. Lafa ergaan jiru dhaquun gaariidha. Lafa namni Waaqayyo dubbatu dhaquun gaariidha. Ati garuu qajeelummaadhaan hin jiraattu. Gaarummaaf qajeelummaa waan gaaramaa dhuftan qajeelummaaf gaarummaan si duukaa hin jiru taanaanii lafa barbaadde godhatte teesseetu wanta Waaqayyo warra qajeelaadhaaf godhe teessee ilaaltee galta malee waan tokko Waaqayyo sitti dubbatu jala bu'ee sitti mala.
Dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa sitti hima. Konferansiin attamii qophaa'u namni abidda waaqa irraa gadi buusaa dhufu si bira gaafa ga'u biyyaa mataa namicha. Si bira gaafa ta'u nama keetiin itti baanii fi gaarummaaf qajeelummaatu maagineetii humna waaqayyoo jechaan. Gaarummaaf qajeelummaa ati qabdutu humna waaqayyoo harkisa. Gaarummaaf qajeelummaa ati qabdutu abdii waaqayyoo siif fida. Gaarummaaf qajeelummaa ati qabdutu hojii gaarii si hojjechiisa. Waaqayyo immoo akka hojii keetitti siif kenna. Akkasii. Waaqayyo utuu ani itti namayin, utuu ani itti namayin, utuu ani itti aarin, utuu ani fedhin kan inni naa kenne tokkicha ilma isaa Kiristoos Iyesuus naa kenneetu gara mucummaatti na fide. Ameen. Isa booddee garuu hojii kootiinanii carraa sanatti dhimma ba'a. Kiristoos Iyesuus akkasitti sii kenname. Itti dhabuu malee siif kenname. Itti dhiiguu malee nuuf kenname. Itti waraanamuu malee nuuf kenname. Amma gaa Waaqayyo nurraa kan inni barbaadu nuuf kan barbaade ilma isaa fannoo irratti erga nuuf kenne mucaa Waaqayyoo erga taane ati mucaa koo ani abbaa kee isin saba koo ani Waaqayyoo keessan isin jimadhaa kan jedhu abu mucummaa eega arganne dhimma itti ba'uun kan keenya. Emi politiisu agartanii beektu TV komershaalii irraa gaafa waa dabarsan wanta baay'ee diilii gaarii qabu tokko dabarsan. Remote what the idea is agar tamu agar remote for a tanitu you have to take an action. Habib surat jalat display ila beri persagili manam bittashi pingi ja frida maroda call this number jalat ba only if you call that number, if you just pick up the phone and call the number you get it isa alat ka text se mala lamma lagar ilal tu mata da male irmat Kanafiga eye benefit to kumale itidadamu male Kristos Yesus Waaqayyo anaaf siif kenne. Amen. Inni ittaan immoo hamma biyya lafaa jiru kanarratti humna Waaqayyoo kanatti dhimma nambaa karaa Kristos akka badhaadhummaa isaatti wanti si barbaachisu hundumaa siif guuta kan jedhe kana nan argadhaa kan jedhuuf maaltu akka hojii kennisiisa biraa irratti Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo taasisa amma akkaataa itti Waaqayyo namaaf kennu hamma Waaqayyootti dhiyaate akkuma hojii keenya gara Waaqayyo irraa inni dhufna akkas jedhama. Akkuma hojii keetitti siif safara mee roobee boqonnaa lama lakkoofsa 6 wajjin nan dubbisa maqaa Yesuus sa'aatii keenyatti dhimma ba'uudhaaf akkas jedhama. Gara bara roobee boqonnaa lakkoofsa 6 mee torbaaf 6 torba lamaasaa walitti dubbisa akkas jedhama. Waaqayyo nama hundumaafuu eenyuuf nama tokko otoo nambisin nama hundumaafuu Waaqayyo nama hundumaafuu adda addaan akkuma hojii isaatti gatii hin kennaaf. Mee amaariffaa isaa dubbisuu barbaada. Mee namni amaariffaa isaa dubbisu. Jira? Amaariffaa. Gara roobee boqonnaa lama lakkoofsa 6. Rafetita? Esh. Esu leyandaannu indesraa'u yaasrakkiboon. Ilaa galtuudha maaliif kana maal fudhachuu barbaadu? I need that word yaasrakkiboon sababa barbaadu. Wanta isin dhibu akka hojii isaatti gatii isaa kennaaf duwwaa utuu hin taane maal jedhama laata afaan Oromootti yaasrakkiboon jechuun kan kee kan ta'e tokko amma wanta kan kee ta'e tokko namni sirkaa yoo fudhate qodaa keessa namni gaafa siif deebisu deebi'ee sitti laata jechuudha. Yookiis immoo namni tokko gaafa taayitaa gadhiisee namni tokko dhufee iddoo isaa qabatu isa taayitaarra barcuma isaa qabeenyaa isaa waan ittiin hojjetu benefiitii isaa horii isaa waan hundumaa isaa itti maal godhu itti kennu kana gaara akka hojii keetiitti Waaqayyo kanaaf Waaqayyo
waaqayyo hojii gaarii akkamitti hojjennu nu gargaara. Keessumaa namoonni waaqayyo on and off waaqayyo wajjin taatan. By the way, amanni waaqayyo ana kan naaf gale akka bilisummaa biyyaa yookiis immoo bilisummaa siyaasaati. Bilisummaan gaafa dhufu qabxii qabeetu gradually dhufa bilisummaan. Gradually hin jalqaba processii qaba itti fufa akka itti deemu. Afuurri qulqulluun horii nama gaafa baasu akkasumatti. Harka si daallate borimmoo hin processi guddisaa deemti. On and off alama tokko bakka hin lixaa keessaan baatu. Ameen. Si qabataa gassinniisu. Si argataa si haamata. Kanaaf egaa maal jechaa jira waaqayyo maal jedhamu turreessa waaqayyo wanta si barbaachisu hundumaa si hin guuta. Ati waaqayyo nama dha. Kanaaf maal jechuun barbaade waaqayyoon eeggatu. Haalaan eeggatu. Nama eeggatu. Yeroon eeggatu. Sanyii kee eeggatu. Mana kee eeggatu. Waaqayyoon eeggatu. Ameen. Jabaan. Mee faarsaa inni tokko gara of baasee nama naa dubbisu. Atis biraan maal faan dhaabas. Manggasa immoo bilfaan dhaabas. Faarsaa daawwii boqonnaa inni tokko lakkoofsa kudhaaf. Afaan Oromoo akkas jedha. Maal baafatti afaan Oromootti? Faarsaa inni tokko lakkoofsa kudhaaf. Afaan Oromoo isaanii nuti dubbisaa maal jedhaa? Waaqayyoon eeggadhu jabaadhu. Kan waliin. Nanti dubbisu. Lafa akkasii waaqayyoon eeggadhu jabaadhu. Waaqayyoon eeggadhu jabaadhu. Amma kun bilisa miti garuu ingiliffa isaa sirriitti kaa'ame jira. Mee afaan Amaariffaa dubbisu. እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህ ይጽና። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህ ይጽና። Why Maria Arabic? It's talking about confidence, just a word in English, a confidence. May not be simple. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. English, have confidence on the Lord. Waaqayyo confidence qabaadha. Amma rakkoon nama maaluudha? Waaqayyo confidence qabu. Abrahaamitti deebi'a. Abrahaami waaqayyo gatee nama hin gatu. Waaqayyo nama hin balleessu. Waaqayyo dubbatee hin gaabbu jedhee waan murteesseefi tokkicha ilma isaa dabarsee aarsaa godhee dhiyeessuudhaaf of kenna. Waaqayyo confidence qabaadha. Abraham waaqayyo confidence qabaadha. Let me tell you this. Kottaan waan ta'uu godha. Kottaan waan ta'uu godha. Waaqayyo confidence qabaadha. Waan barbaade ta'u haalli isin mijaawwadhu. Namni kalee isin bukkeedhaa jabaatu waan dhabu. Erga waaqayyoon baree nan dadhabee eega waaqayyoon bartanii eega waaqayyoon qabatanii haalli isa silaaran alaa isin taa'ammaatu. Confidence qabaadha. The next month you will see the power of God. Amen. Kadadheeraa humaanaan dhufne kana booddee maal buusan jennaa. Jireenyi koo raawwateeraa kana booddee nama hin taa'an jennaa. Amma waan hundumaa yaaleera maaltu na hafe hin jennaa. Wanti si hafe confidence waaqayyo irratti qabaachuudha. Confidence waan irratti qabaachuudha. Ol kaamee waaqayyo.